Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa fuudhaa galanni waaqayyoof haa ta'u har'a immoo qophii addaa tokkoof qophaa'aa jirra qophichi marsii deemuu fi egaa yeroo marsii deemanii maal akka nama barbaachisu bunni nama barbaachisaa naxalaa gaabii bakka dhaqus illee isinitti hima egaa qophii kanaaf nutis wantoonni bibbitanni wantoonni qophiifannee jira. Wal duraa duubanii isinitti agarsiisaa gatii isaas isiniif himaa isin laayik gochuudhaan na duukaa tolan isiniin jalqaba irratti egaa qophiin kun billaashii yookiin malsii deemuu fi eessaa deemtu kan jedhuuf immoo warra adaadaa kiyyaatu nu waamee achi deemna. Egaa jalqaba irratti egaa adaadaan kiyyaa adaadummaa qofa osoo hin ta'in jaala adaadaadha akka lama. Kanaaf egaa yeroo cidha keenya uwwisaa gaabii tokko uffattee waan jirtuu fi amma har'a maal qabannee dhadha kan jedhuu fi gaabii tokkoo fi naxalaa tokko qabannee dhadha. Sababni isaa duraan gaabii tokko waan uffatanii jiranii fi gaabii lamaa fi naxalaa lama buna sukkaara wantoota kanatu qabatamee deemama. Egaa jalqaba buna kiiloo tokko jechuudha. Buna kiiloo tokko binneetiin jirra. Bunni kiiloon tokko 1,100 bitame jechuudha yeroo ammaa kana. Akkasuma gaabiitu jira jechuudha. Gaabii mirxii kuulli ishee akka ajaa'ibaatti kan bareeddu kan nama marartu. Gaabiin kun baay'ee qaalii ta'ee gatiin isaa yeroo cidha keenyaa fi yeroo ammaa kana garaagarummaa guddaatu jira. Yeroo cidha keenyaa qarshii 2,000 qofa. Amma garuu qarshii 2,700 ta'ee gaabiin jechuudha. Baay'ee kwaalitii qabasii handanyaadha. Baay'ee namatti tola. Kuulli isaa immoo nutu fidate kuula kana jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi kan jalqaba uwwisaa itti uwwifnee kabiraa yoo ta'u kunis kuulli isaa kalarii biraati. Kuni jalqaba gaasinitti meeraa gaafa cidha keenyaa adaadaan koo kuni uffattee waan jirtuu fi amma immoo kuni kan abbaa manaa isaaniiti. Isaan immoo adaadaa kootii naxalaadha kan binne jechuudha. Maaliif isin akka galuutti isinitti maal jira duraan egaa gaabii tokko gaafa cidha keenyaa waan uffattee jirtuu fi ishiidha immoo naxalaa binnee jirra jechuudha. Naxalaa kwaalitii guddaa qabu handanyaadha. Ganaa na hodhii namaalii hin qabu jechuudha. Kun hodhamee xumuramee waan hundi isaa ulaagaan isaa xumuramee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee tokko namatti tola. Kalariin kuula isaatii illee dhugaa dubbachuudhaaf waan addaati. Egaa kuni qarshii 1,000 bitame jechuudha. 1,000 bitamee 2,700 bitame. Egaa qophii kana ilaalchisee uffanni keenya guyyaa har'aatti nuun baanee uffata keenya waliin isin agarsiisayyuu. Ani immoo kophee bitadheen jira jechuudha. Uffata hodhisiifadhe wajjin kophee naaf ta'u bitadheen jira. Kopheen kun garmalee qaaliidha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa yeroo qophii akkanaa bakkee ta'e wayii deemtu kophee kwaalitii qabu hidhachuun dirqama. Yeroo marsii akkanaa deemtus namoota mana isaanii deemtuufis waan kwaalitii qabu gatii akka gootee waan kwaalitii qabu bituun dirqamaadha. Namni sirratti tuffachuun sirrii miti. Ofii keettis immoo kwaalitii kee eeddee deemuun dirqama waan ta'eef har'a gaabooniin kophee kana uffata hodhisiifadhe qaba. Uffata sana yeroo biraa viidiyoo itti aanu kan bilisummaas kan koosisin agarsiisa. Kophee immoo gatiin isaa irra ba'e jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi qarshii 2,000 bitame. Kopheen kun qarshii 2,000 bitame baay'ee kopheen kun kana laati kan keessaa osoo hin ta'in ganaa nan hodhaa asiin kukkutaa homaa hin qabu. Kwaalitii guddaa qabdi waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf asiin illee yoo isa kana wajjin hin rakkadhu yoo jettanii asiin ishum kana qofa kana keessa baastanii ittiin deemtu jechuudha. Yeroo baay'ee kana yeroo itti jabeessinu nurraa laaffatee cituu danda'a waan ta'eef kanaaf egaa qarshii 2,000 bitame. Yeroo itti aanu immoo jechuudha qophiin keenya har'aa kanumaadha. Wanti hedduun afeera jechuudha. Uffanni nuti hodhisiifannes amma nuun baane waan ta'eef innis hafee viidiyoo biraa isiniif dhufa. Daabboon illee jira, sukkaarri illee jira. Inni waanuma hamma binneen isin biraan ga'e waan ta'eef viidiyoo itti aanu isiniif dhufa. Laayikii godhaa. Baay'ee baay'ee.